Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu har dhimma ijoollee Saawud Arabiyaa irratti waan itti fakkaate haasa'uu fedheeti. Baay'ee namatti dhaga'ama, baay'ee nama dhukkubsa. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen amma dararamaa jiran kuni of jijjiirraa maatii jijjiirraa yookiin immoo namni yaaduma garaagaraa qabatee biyyaa ba'a gaafa biyyaa ba'u. Haa ta'u iyyuu ta'ini dararaan kun hundi isaaniif malu ture. Wanta waan nama galu miti, baay'ee wanta faallaadha. Haasaan qaama mootummaarraa isaanis sababuma dararuu namni amma kana jedhee furmaata lafa kaa'e tokko illee hin jiru. Ijoolleen akkuma miidhamtetti akkuma duutetti daa'imman akkuma argitan sooshaal miidiyaa irratti qaama isaanii akkasitti ijaan ilaaluuf illee baay'ee nama sodaachisa. Rabbiif jedhaati mootummaan amma jiru kun mootummaa namni fedhe jechuudha. Nama suukanneessa wallaahi la'aaziin. Mootummaan kun hin dhagaan argaa beekaa calliseera. Keessumatti kan baay'ee nama gaddisiisu hundi isaanii nama gaddisiisa haalli isaan itti jiranii. Garuu dubartoota harmeen isaa dubartiidha, niitiin isaa dubartiidha. Mootummaan kun ijoollee daa'imman shamarran qaba. Akkamitti itti dhaga'amu dhiisee xiqqoo mallee itti hin dhaga'amu. Baay'ee waan nama gaddisiisaati. Yaa mootummaa mee akkuma taate ta'eeti isa alanaa kana uummata kana biyya isaatti deebisi, biyya isaatti galee akka fedhe haa ta'u. Garuu baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama gaddisiisa. Gadduma natti dhaga'ame ibsuu fedheeti. Baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee natti dhaga'ame, waan baay'ee gaddisiisaadha. Kana jedhamee waan himamu miti. Namni shamarran harmeen isaa dubartii, obboleettiin isaa ijoollee daa'imman qabu. Haala isaan amma keessa jiran kanatti callisee dhaggeeffachuun isaanii gara jabina akkamii akka qabu baay'ee na dinqisiisa. Baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi wanta nama rifachiisudha. Dhugaa dubbachuuf wanta nama rifachiisudha. Kana jedhamee waan haasa'amu miti. Ani sagalee viidiyoo kana warri nu dhageessan dhumataa jirra. Tarii harka keessa jirra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri musliima taatan Oromoodhaan fassiraa kuwwan illee naga jirtu. Dhumataa jirra. Sabaa sablammoonni kiristaana musliima osoo hin jedhin ilmoo ji'a lamaa shoortaan na dhiitee garaa na baasee jira. Ilmoo waggaa tokko harkaa qaba. Namni as keessa si gargaaru hin jiru. Ilmoo kiyya namni afaana narraa gargaaru hin jiru. Akkasitti ofirraa jirsa. Ilmoo ji'a gargaaraa jira. Dubartoota mana hidhaa keessatti akkasii hidhamanii taa'u mitiiti. Yeroo amma cal jennee firiidamii qabaannee yeroo deemnu waan meeqatu nu barbaachisa? Waan meeqatu barbaachisa dubartoota? Tokko lama lakkaa'aminu. Isaan amma bishaan qulqulluullee waan ittiin qulqullinuma ofii eeggatanii fi waan humti dibatanii fi waan humti uffatumti nagaa uffatanii hin jirre mana hidhaa keessa turtii amma kanaa turuun illee yoo hafu. Akkamitti mootummaan kun callisee ilaale waan jedhu baay'ee natti dhaga'ame. Kana jedhanii haasa'uuf nama dhiba. Rabbumti mala amaluuf rabbiin ni ilaalee argu. Inni fala haa fidu, mala haa fidu. Kana jechuu malee wanti jennu tokkollee nama dhiba. Wanti jedhamus jedhameera. Namoonni sagalee taa'aa kan jiran jiru du'aayiidhaan cinatti. Uffata peestaalii beesbaalii uffatanii illee kan taa'aa jiran jiru. Egaa qanii gabaabaa keessatti rabbi furmaatuma tokko haa fidu. Baay'ee garaa nama guba wallaahi la'aaziin. Baay'ee garaa nama guba. Waan jedhan illee nama dhiba. Rabbumti fala haa fidu, fala haa fidu. Itti fala haa fidu wanti jedhu. Shaniitii fi sunnaa islaamummaa irratti guddatee islaamummaaf masaajida ijaaree madrasaa ijaaree kitaaba bitee ilmi guddisaa jiru. Kanaafiyyuu muslimtoota warri taatan olumaan illee sa'a ammaa salaata subii fajrii irraa kaatanii namni rabbitti amante hin rafinaa iyya nuu dabarsaa osoo hin du'in maatii keenya ka biyya keessa jiraniin har'a gayyaa nu bochifadhaa jedhaani Oromiyaa Itoophiyaa warri taatan martu duuti ilmaan keessanii guyyaa har'aa xumura waan ta'eef
qabriillee irra qotadhaa, boochisallee irra boochifadhaa, qalmallee irra qaladhaa, uffata awwaalallee har'a qopheeffadhaa jedha itti nuu dhaamsi an kana dabarsadhu maatii biyyattii keessa jiranii fi kanuma maqaan kootillee akkuma argaa jirtan kana hidhamtoota Saudi Arabiyaati maqaan